Nagaan isiniif haa baay'atu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oolmaa sharafaa sadaasa 24 Diisembar 3 bara 2017 qabannee isiniif dhufnee jirra. Amma dhumaatti hojiin ta'a gatiin doolaaraa yeroo dheeraadhaaf naannoo mana 30 ture har'a dabalee jira 140 sharafamaa jira gabaa gurraacha irratti. Har'as akkuma baratame oolmaa sharafaa kan gabaa gurraachaa baankiiwwan keessaa gatii olaanaadhaan kamtu sharafaa jira kan jedhu qabannee isiniif dhufnee jirra. Yaada qabdan comment irratti nuuf barreessaa, like gochuun dagatinaa akkasumas subscribe gochuu jechuudha. Amma dhumaatti hojiin ta'a. Doolaara irraa yommuu eegallu gatiin doolaaraa tokko gabaa gurraacha irratti har'a qarshii 140 saantima 62 sharafamaa jira. Baankii keessaa baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Zamzam yommuu ta'u qarshii 124 fi saantima 20 sharafaa jira. Yuuroon tokko qarshii 147 fi saantima 47 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiiwwan keessaa baankiin Hinnaat gatii olaanaadhaan qarshii 135 fi saantima 93 sharafaa jira. Swiss frankiin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 158 fi saantima 44 yommuu sharafamu baankiitti immoo baankiin gatii olaanaadhaan sharafaa jiru baankii Wagaagan qarshii 141 fi saantima 38 sharafaa jira. Itti aansuudhaan doolaarri Kaanadaa tokko qarshii 100 fi saantima 7 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Amaaraa immoo gatii olaanaa baankiiwwan keessaa qarshii 88 fi saantima 80 sharafaa jira. Akkasumas Chaayinaa Yuwaaniin tokko qarshii 19 fi saantima 28 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Hinnaat qarshii 17 fi saantima 63 gatii olaanaan sharafaa jira. Itti aansuudhaan paawundii tokko qarshii 177 fi saantima 23 yommuu sharafamu baankiin Wagaagan gatii olaanaadhaan qarshii 158 fi saantima 22 sharafaa jira. Diraamni Dubaay yookaan diraamni United Arab Emirates tokko qarshii 38 fi saantima 27 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Global gatii olaanaadhaan baankiiwwan keessaa qarshii 26 fi saantima 66 sharafaa jira. Riyaalli Saawudii tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 37 fi saantima 39 yommuu sharafamu baankiin Oromiyaa gatii olaanaadhaan qarshii 33 fi saantima 19 sharafaa jira. Itti aansuudhaan doolaarri Awustiraaliyaa tokko qarshii 90 fi saantima 84 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Abbaay gatii olaanaadhaan qarshii 81 fi saantima 1 sharafaa jira. Diraamni Kuwait tokko qarshii 457 fi saantima 27 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Oromiyaa qarshii 410 fi saantima 23 sharafaa jira. Suudish Kroon tokko qarshii 12 fi saantima 75 gabaa gurraacha irratti yommuu sharafamu baankiin Wagaagan qarshii 11 fi saantima 52 sharafaa jira. Ooman Riyaaliin tokko gabaa gurraacha irratti qarshii 364 fi saantima 66 sharafamaa jira. Joordaan Diinaariin tokko immoo qarshii 198 fi saantima 55 sharafamaa jira. Dirhamni Baariin tokko qarshii 372 fi saantima 79 yoo sharafamu liireen Turkii tokko qarshii 4 fi saantima 4 sharafamaa oolee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa. Akkasumas wantoota sirreessuu qabnu yaada qabdan koomentii irratti nuuf barreessaa. Amma dhumaatti waan hojiin turtaniif galatoomaa.